Gaaf tokko waayiloota lama turan. Waayiloota lamaan kanarraa tokko haati duraa dhukkubsatte. Haadha isaa kana waan itti wallaanu dhabeeti obboleessa isaa bira silkii isaa ol fuudhee bilbile. Hello. Saayiba khiyya qaalee. Qarraan tana ummaatii yaadna duraa dhukkube. Mee yoo waa qabaatte dafii na dhaqqabi. Haaqi manaa geessi. Jii gaafate. Jennaan okay ammaan dhufa haaqi masii geessa ummaa ta'e jee. Jennaan ni eegi hafee namtichi aaremmatti dhagahame silkii ol fuudhetti bilbile silkii cufatee jira hay akkamitti silkii cufatatti deebise cufatee jira itti deebise cufatee jira akkana na godhuu isaati na shawwatee miidhisi wala garree jeeti ka'ee ganda keessa qote kaan bira dhaqa liqii gaafata dhabe kaan bira dhaqa liqii gaafata ummaan isaa taatu duraa dhukkubsatte haadha akka godhuun qabu ka'ee fiigee mas kaan bira dhaqa liqii gaafata dhabe kana biraa kaan bira dhaqa liqii gaafata dhabe yeroo deemu kana sammuu isaa keessatti ilaalaa obboleessi isaa sun waahilli isaa san isa godhe sun itti dhagahama isaa bara akkamitti akkas na godha yoo hin qabu naan jee maal qaba saamee akkasitti ummaatii bira taa'isee akkamitti akkas na godha wanni jiru silkii na cufataanuma sammuu isaa keessa jeeqamaa deema haa guyyaan kunis suma dabra aari guddaan itti dhagahama ka'ee deeme osuma deemu deeme dhabe waa takka ka'ee maas dhiiroo nama jirti lubbuun jee fiigaa dhufe yeroo fiigaa dhufu ummaan isaa rafu jirti laatani jirti jee gisee ol qabee ilaalu fayya qabdi rafu jirti obboleettiin isaa xiqqoon dhiisee ummaan rafu jirti jetteen hoggaanii fi kan huccuu biraachi qabu dawaan bira daraaddaramee jira qoricha baay'ee qoricha hakimaatiif bira jira ohoo eenyu qoricha kana fideef jennaan bar waayila keetiif fideefi jetteen obboleettiin itti bilbilemmas silkiin isaan hojjetu akkamitti akkam jechuudha anumaa zannitti bade malee gartee inni waan meenyin qabu jee ammaas ummaa isaa yeroo gaddeef ummaa isaa hirriba ol kaate fayyite dawaa sarkatte fayyite alhamdulillah waayila isaa san silkiin dhabe ka'ee barbaada deeme ittis gammadee keessa isaa ka'ee barbaada deeme dhaqe osoo deemuu karaarra wal argan awaati akkamitti silkiin achufatte jennaan bara obboleessa kiyya yeroo ati na bilbiltu sun wooma takka keeshaan qabu mana kiyya keessaas fiigee waa takka hin harkanne wanta rakkaan godhu dhabnaan silkuma san gurguree silkii saniif irraa dawaa ummaa ta'eetii bitee jee yeroo takka namni ati akka biraa yaaddu akka biraa sitti ta'uu ni mala jechuudha namni ati yaadni ati hamtuudhatti obboleessi sana wayina godheetti yaaddu wani inni godhe san sii ta'uu ni mala jechuudha obboleessa kanaa rabbisiniif haa kennu obboleessa dhugaa ta'uu qaba namni wajji jiraachuun wajji jireenya mi'aawuudhaaf wajji jireenya toluuf obboleessa wal nyaatu osoo hin ta'in obboleessa wal diigu osoo hin ta'in obboleessa wal jala qotu osoo hin ta'in obboleessa kaateenaa walitti kaa'u osoo hin ta'in obboleessa walii yaadu obboleessa walirraa rakkoo furu malee obboleessa rakkoo walitti hidhu ta'uun gaarii miti jechuudha rabbiin obboleessa haada isinitti hidhu osoo hin ta'in haada isinirraa eegu خركوي سنتي لوزونتين خركوي سنراهيو خكسي ربي سنيفا خنون سنينجا بليس دوغا قباچون الدنيا رني ما غرغدارا بليس دوغا توجي ربي سناجراچسو نما هاده سنتي لوزونتين خسن راهيو خوجي ربي سناجراچسو باينا غلطوما السلام عليكم ورحمه الله